sagalee qeerroo bilisummaa Oromooti. Sagaleen qeerroo bilisummaa Oromoo torbaanitti guyyaa 3 facaasaa yookaan kibxata kamisaa fi jimaata akka lakkoofsa sa'a Oromootti galgala keessaa sa'a 7:00 hanga 8tti meetir baandii 16 yookaan kiiloo heerzii 17,840 irratti qilleensa irraan isiniif darbuudha. Kun sagalee qeerroo bilisummaa Oromooti. Muddee tokko bara 2016 harka fuune akkam jirtu kabajamuuf jaallatamoo dhaggeeffattoota sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo. Kun qophii sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo kallattiin Oromiyaa irraa isiniif darbudha. Akkuma barame jalqaba irratti oduun karaa jaalnolee guttaa isiniif dhiyaata. Wallee warraaqsaas ni qabna. Qophii addaa mata dureen isaa biyya Oromoo jedhu isiniif dhiyeessaa kan isin keessummeessu ani Jiituu Gadaati. Amma sududumaan gara oduuttiin isin dabarsa. Mooraa Yuunivarsiitii Jimmaa damee Qixoo Furdisaa keessatti dararaan barattoota Oromoo itti fufee akka jiru odeessi qeerroo Jimmaa beeksise. Odeessi qeerroo Jimmaa akka beeksisetti barattooti torbee darbee waraana shororkeessaa wayyaaneetiin mooricha keessaa ukkaamsaman hedduun isaanii hanga ammaatti gariin bakki geessaman kan hin beekamne yeroo ta'u, itti fufuunis waraanni wayyaanee hidhaa fi ajjechaa akkasumas barattoota ukkaamsuu itti fufee jira. Barattoonni moorichaa hiriyooti keenya hidhaman hanga hiikamanitti akkasumas kanneen ukkaamfaman hanga eessa jiraachuun isaanii beekamutti dabalataanis hanga dararaa fi hidhaan ilmaan Oromoo irraa dhaabbatee Oromoon biyya isaa keessatti nagaan bahee galutti falmaan keenya itti fufa jechuun fincila xumura gabrummaa daran jabaachuu isaa fi hawaasi Oromoo irree tokkoon ka'ee falmuu akka qabu qeerroon bakkichaa beeksisee jira. Oduu wal qabateen goototni qeerroo mooraa Yuunivarsiitii Wallaggaa yeroo mootummaan goolessitu gita bittuu murna bicuu wayyaanee uummata Oromoo kumaatamaan ajjeesaa kaan immoo jumlaan mana hidhaatti guuraa kaan immoo biyyaa godaansaa jirtu kanatti sodaa tokko malee diddaa isaanii jabeessuun mootummaa sirna nama nyaataa wayyaanee balaaleffachuu itti fufanii jiru. Haaluma kanaan sadaasa 29 bara 2016 warraaqsa biyyoolessaa mooraa Yuunivarsiitii Wallaggaa keessatti fincila xumura gabrummaa galii isaan ga'uuf gootawwan qeerroo mooraa Yuunivarsiitii Wallaggaatiin finiinee itti fufee jira. Mooraan Yuunivarsiitii Wallaggaas hoomaa federaalaan dhuunfatamuun barattoonni jumlaan reebamuu fi hidhamaa akka jiran beekamee jira. Humni federaalaas sadaasa 29 halkan keessaa naannoo sa'aa 7:00 irratti barattoota moorichaa kanneen damee FV baratan doormiitti cabsuudhaan reebicha humnaan olii barattoota moorichaa irratti raawwachaa bulee jira. Reebicha humni federaalaa barattoota moorichaa irratti raawwachaa bule kanaanis barattoonni moorichaa hedduminaan miidhamanii akka jiran beekamee jira. Diddaa mooraa Yuunivarsiitii Wallaggaa keessatti finiinaa jiru kanaan wal qabatees barattoonni moorichaa sababii Oromoo ta'an qofaaf mooricha keessaa hedduminaan butamanii achi buuteen isaanii dhabamaa kan jiru yeroo ta'u, maddeen keenya qeerroo mooraa Yuunivarsiitii Wallaggaa irraa nu qaqqaban ifa taasisanii jiru. Warraaqsi mooraa Yuunivarsiitii Wallaggaa keessatti dho'e kunis magaalaa Naqamtee keessatti ni babal'ata sodaa jedhuun mootummaan gabroonfataa wayyaanee sadaasa 30 bara 2016 guutummaa Yuunivarsiitii Wallaggaa fi naannoo ishee irratti humna waraanaa jumlaan dabaluun barattootaa fi uummata naannoo sanaa doorsaa akka jirus qeerroon bakkichaa eere. Oduu biraan magaalota naannawaa Finfinnee keessatti hawaasi Oromoo rakkoolee hawaasummaa keessaa akka jiru ibsame. Qeerroon Finfinnee akka beeksisetti magaalaa Finfinnee naannolee Oromiyaa malee kanneen bulchiinsa Finfinnee jala jiran keessatti uummati Oromoo tajaajila bishaan dhugaatii, geejjibaa fi ibsaa dhabuun rakkachaa jiru. Ilmaan Oromoo naannoo Boolee Bulbulaa, Agamsa, Askoo, Mandara Addis Safarii fi Mandara Gullallee keessatti mana namoota Oromoo ta'anii adda baasuun ergamtoonni wayyaanee ibsaa bishaan irraa kutuun akka rakkatan taasisuu fi Oromoo mana isaa lakkaa'anii Finfinnee keessaa baasuuf hojjechaa akka jiran beekameera. Dhumarratti waraanni koomaandii poostii wayyaanee ilmaan Oromoo hedduu bakkeewwan hedduutti ukkaamse baay'een isaanii rakkoolee garaagaraaf saaxilamanii jiru. Fincila xumura gabrummaa waggaa tokko oliif ture kanaan ilmaan Oromoo irratti waraanni qubattuu wayyaanee badii hedduu dalagaa kan jirtu yeroo ta'u, badii waraanni wayyaanee ilmaan Oromoo irraan geessu kana jalaa bahuuf fincila itti fufee jiru galii isaan gahuuf hirree tokkoon socho'uun murteessaa ta'us hidhamtoonni maatiin isaanii du'anii fi dhibee qabamanii mooraalee xoollee akkasumas hawaasa sabaatti keessaa bahan jabeessanii dhaamanii jiru. Oduun keenya sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo guyyaa har'aaf qabanne kanuma qophiilee keenyaaf waliin turtii gaarii. Sabni Oromoo walii galee finjilee lolee maal qaba?
Samoe gaafa tokko nama saambulee. Dutee awaree gamtu lubbuun tiyyaa allaatti namarsitu reeffa kiyyaa. Dutee awaree gamtu lubbuun tiyyaa allaatti namarsitu reeffa kiyyaa. Dhiiga kooti na barreeffamu bilisummaanii. Lafe kooti na ijaarramtu Oromiyaanii. Dhiiga kooti na barreeffamu bilisummaanii. Lafe kooti na ijaarramtu Oromiyaanii. Maaluma sabni Oromoo walii galee fincilee lolee. Maal qaba diinaa Samoe gaafa tokko saba saambulee. Maaluma sabni Oromoo walii galee fincilee lolee. Maal qaba diinaa Samoe gaafa tokko nama saambulee. Akkada papaan qabne diddiitamne hanga yoomitti jiraanna gabroomne. Akkada papaan qabne diddiitamne hanga yoomitti jiraanna gabroomne. Tokkummaan kaane hafuursine fincilee lollee. Ba'aan kun hunduu nurraa jita yoo bilisomne. Tokkummaan kaane hafuursine fincilee lollee. Ba'aan kun hunduu nurraa hafa yoo bilisomne. Maaluma sabni Oromoo walii galee fincilee lolee. Maal qaba diinaa Samoe gaafa tokko saba saambulee. Maaluma sabni Oromoo walii galee fincilee lolee. Maal qaba diinaa Samoe gaafa tokko nama saambulee. Dukkanatti ilkaan baasee nuujiniine ifaan nurraa fagaate dimbiriire. Dukkanatti ilkaan baasee nuujiniine ifaan nurraa fagaate dimbiriire. Ekeraatti yeenu naasise nu rifaasise. Oromoo ilmaan abbaa tokko gargar babaase. Ekeraatti yeenu naasise nu rifaasise. Oromoo ilmaan abbaa tokko gargar babaase. Maaluma sabni Oromoo walii galee fincilee lolee. Maal qaba diinaa Samoe gaafa tokko nama saambulee. Maaluma sabni Oromoo walii galee fincilee lolee. Maal qaba diinaa Samoe gaafa tokko saba saambulee. Qabsoo Oromoof kan wareegamanii roorroo alagaa diddaaf fandumanii. Qabsoo Oromoof kan wareegamanii roorroo alagaa diddaaf fandumanii. Warqitoo fallallabaa jiru bakka jiranii. Garaaf lageen bosonaa faroo keessa jiisanii. Warqitoo fallallabaa jiru bakka jiranii.
garaf lageen bosonaa faroo reeffansiisanii. Obona bao bokkisa dhufe leenci bosona bokkisa dhufe obon ummata bokkisa dhufe homaan sodaatu qabsootti fufe oromoo lolii fincilii ka'e leenca bosona oboo hin garre beelaa deemuudhaan gogyaa baraare yoo beela illee homaan argatu iddaa mukaati kan inni nyaatu bishaan deebotee sorrooqa dhugee kaayosaaf jecha kan inni gogee woboon keelolee daggalaa diigee booji'ee qabaa harka isaan fiigee keef maatisaa waa hundaa dhiisee wareega. Beeksisa. Deeggarsa qeerroo idil-addunyaa damee Minisootaa. Waamicha marii fi deeggarsa qeerroo bilisummaa Oromiyaatiif. Yoon yoo jettan mudde 3 bara 2016 waaree booda sa'a 2 irratti. Bakki isaa 465 Maakubin State Paul MN 55103. Waamicha marii fi deeggarsa qeerroo bilisummaa Oromiyaatiif. Malkaba ina samoe gaafa tokko saba sambule maaluma sabni oromoo walii galee fincilee lolee malkaba ina samoe gaafa tokko nama sambule. Akada papan tamne diti tamne angayo miti jirana gabromne akada papan tamne diti tamne angayo miti jirana gabromne dokuman kane haforsine injile lolle banko nondono rajita yobile somne dokuman kane haforsine injile lolle konon dono rahapa yo bele somne maluma sabni oromo wali gale fincile lole malkaba samoe gaafa tokko saba sambule maaluma sabni oromoo walii galee fincilee lolee maal qaba diina samoe gaafa tokko nama sambule. Dukana tilkaan baasee nuujiniine Fannu rafagate timbirire dukana tilkan pase no jinine fannu rafagate timbirire kerati enu nasise nuri pasise oromo ilmana patoko gargar babase kerati enu nasise nuri pasise oromo ilmana patoko gargar babase. Maluma sabni oromo wali gale fincile lole malkaba dina samoe gaafa tokko nama sambule maluma sabni oromo wali gale fincile lole
maal qaba dinaasa moo'ee gaafa tokko saba saambulee. Kabsoora mooka waree gamanii rorroo alagaa diddaaf fandumanii. Kabsoora mooka waree gamanii rorroo alagaa diddaaf fandumanii. Warqitoo fallallabaa jiru bakka jiranii. Garaaf lageen bosonaa faroo keessa jiisanii. Warqitoo fallallabaa jiru bakka jiranii. Garaaf lageen bosonaa faroo reeffansiisanii. Oboona baa'oo bokkisaa dhufee leenci bosonaa bokkisaa dhufee oboon uummataa bokkisaa dhufee homaan sodaatu qabsootti fufee Oromoo lolii fincilii ka'ee leenca bosonaa oboo kan garree beelaa deemuudhaan gogiyaa baraaree yoo beela illee homaan argatu iddaa mukaati kan inni nyaatu bishaan deebotee sorrooqa dhugee kaayosaaf jecha kan inni gogee oboon keelolee daggalaa diigee booji'ee qabaa harka isaan fiigee keef maatisaa waa hundaa dhiisee wareega. Biyya Oromoo. Biyyi Oromoo barreeffamaan jaarraalee hedduu dura kan beekamtuu fi qaroominni kuush tan gaanfa Afrikaa keessa jirus dhamaatii uummata Oromoo raggaalee fi hambaawwan seenaa Oromoo ni mirkaneessu. Biyyi kun qorattoonni hayyoota amantaa Musliimaa fi Kiristaanotaa akkasumas kanneen birootu nafin namooti sabboonummaa Oromoo qaban kan akka Abbaa Gammachiisii fi diinonni Oromoollee utuu hin hafin biyya Oromoo jedhanii barreessanii darbaniiru. Taatullee giti ergamtoota nafxanyootaa fi diinota Oromoo biyya Oromoo shira hayyooti Oromoo dhawan malee biyyummaan Oromiyaa kan addi bilisummaa Oromoo uume isaanitti fakkaata. Oromiyaan biyyadha. Biyya dheedhii fi bilchaataa, baddaa fi gammoojjii, gaaraa fi goda qilleensa mijataa qabduu fi biyya bulchiinsa mataa ofii kan ta'ee fi Afrikaanota mara boonsuu danda'u sadoo gadaa of keessaa qabdu ta'uu ishee eenyutu diina Oromoo fi Oromummaan yaaddoo warratti ta'e kanatti himalaata. Biyyi Oromiyaa sirna garboonfataa jalatti deeggarsa goobanaatiin kufuun ishee alagoota haqa keenya dabsaniinuu ni beekama. Goobanaan Oromiyaa cabsuusaatiin ilmaan tuulamaa hedduu ergama isaatiin facaasuun ilmaan tuulamaa qisaasama hammana hin jedhamne jalatti kufuu isaanii waltajjiin Gooree Iluu Abbaa Booraa magaalaa Gooreetti hambis Kumsaa Morodaa fi Mardaasaa Jooteen qondaaltota 36 waliin geggeessuun United League of Nations irratti iyyatan Oromooti giddugalaa hundaa olitti miidhamaniiru jechuun barreessan addatti mirkaneessa. Dhiibbaa sirna alagaa kanaan harka muraa fi harma muraan aannolee akkasumas calii calanqoo kan dagatamu miti. Oromiyaan erguma garboomsaa jalatti bultee kaatee biyyuma kana dhabuurraan kan ka'e falmaa hadhaawaa yeroo garaagaraatti geggeessaa turte itti jirtis. Hanga biyyummaa ishee afaan qawweetiin cabe kana deeffattutti. Biyyi tokko biyya jedhamuuf maal qabaachuu qabdi? Biyyi tokko biyya jedhamuuf qabxiileen akka saayinsii siyaasaatti kaayaman afurtu jiru. Isaanis uummata yookaan soosaayitii, daangaa yookaan teeritarii, bulchiinsa yookaan government, birmadummaa yookaan sovereignty. Qabxiileen armaan olitti eeraman kun isaan ijoodha jechuuf malee biyya tokko isaan kanaan qofa biyyummaa ishee mirkanaa'aa jechuu miti. Tokko uummata. Uummati Oromoo uummata kan isa jechisiisuun kaaba raayyaa asee buutii hamma bobbaasaatti beejii hamma ija buutiitti kan jiraachaa jiruu fi aadaa wal fakkeenyaa qaba. Kunis akkaataan itti Oromoon duudhaa, safuu fi ilmaan isaa jiruuf jireenyaan guddisu wal fakkii qaba. Akkaataan ijaarsa hawaasaa fi walitti qabama isaanii uummatummaa uummata Oromoo kan mirkaneessudha. 2. Daangaa.
Oromoon daangaan isaa armaan olitti maqaa dhawee cabdullee daangaa isa cabde deebifachuuf sochii inni taasisu falmaa inni diina waliin adeemsisaa turee fi itti jiru uummatummaa uummata Oromoo kan addeessudha. 3. Bulchiinsa. Bulchiinsi Oromoo dheengadda inni jabaan akkasumas gartokkeetti jedhee inni har'a jiru bulchiinsi gadaa Oromoo uummatummaa fi tokkummaa uummata Oromoo kan mirkaneessudha. Fakkeenyaaf gadaa Booranaa keessatti baqqala faajjii dhaabbachuun akkuma jiru hagam irraa fagaatullee bara teekinooloojii fi geejjibni hin jirre keessallee Oromoon dirree biroo jirus faajjii gadaa utuu hin hambisin qabatee halluu wal fakkaataa ta'een gadaa isaa moosisa. Waldhabdeen namoota dhuunfaa fi garee gidduutti yoo jiraate akkaataa wal fakkii qabuun gumaa qabee hamma beenyaa barbaadamutti jaarsummaadhaan ilmaan Oromoo rakkoo jiruuf jireenyaa bakka jiran maratti hiikkatu. Adeemsi kun walitti hidhama mataa ofii qabaachuun Oromoon uummatummaa mataa ofii akka qabu mirkaneessa. 4. Walabummaa. Biyyi walabummaa qabaannaan sirna waraanaa mataa ofii ijaarrachuun adeemsi itti of hooggantuu fi lafti ishee to'annaa alagaa jala hin jirre walabummaa qabdi jedhama. Kalee ilmaan Oromoo walabummaa biyya isaanii kan biyya Oromoo qabu garuu har'a Oromiyaan harka diinaa jala waan jirtuuf walabummaa hin qabnu. Birmadummaa fi bilisummaan utuu nafin. Taatullee kalee walabummaa biyyi abboota teenyaa qabdu mallattoo biyya Oromoo fi biyyi takkaa qabaatu qabduuti. Biyyi teenya Oromiyaan tan qabdu keessaa kanneen duudhaa fi safuu hawaasa keenyaa calaqqisiisan biyyummaa uummata Oromoo agarsiisu. Akka waliigalaatti qabsoo Oromoon biyya keessatti gaggeessaa jiru qabsoo haqaa fi biyyummaa biyya Oromoo Oromiyaa kan mirkaneessudha. Kana irratti lola qeerroo fi qarreen jaarsaa fi jaartiin Oromiyaa mara keessa jiran biyyummaa, tokkummaa fi aantummaa keenya daran kan mirkaneessanidha. Haa ta'u malee ololli diinummaa ilmaan Oromoo gidduutti karaa marsaalee hawaasaa faca'an kun ilmaan Oromoo addaan fo'uu fi daranuu diina jalatti nu cabsuuf adeemsa aggaamamedha. Namni kamuu godinaa fi gosarraa dhalate utuu hin kabajin, hin jaallatin Oromummaa akkanumaan leellisa jechuu miti. Maqaa gosaatiinis olola uufanii Oromummaa calaqqisiisus miti. Yeroo ammaa kana ergama diinaa miidiyaa irratti oomishamaa jiruun namni hedduun miidiyaa haga baqatanitti ga'aa jiran. Yaa jarana, Oromoon safuu walii qaba. Bara gadaa safuun hin jiru, bara gadaa gaa'illi hin jiru kan jedhamuuf yoo jettan baranni bara gadaati. Bara gadaa yoo ta'es Oromoon arrabsoo wal onnachiisu waliin jedha malee kan haamilee wal busheessu miti. Arrabsoo kanas gartuu akka gadaatti arrabsutu jira malee nama abbaa fedhetu wal arrabsaa deema jechuus miti. Waan amma ijaan argaa fi gurraan dhaga'aa jirru kana akkamiin dhaloota dhufu dhaalchifna. Jibbiinsi haga fokkataa akkasii ta'ee deemu kun dhuguma dhimma gosa ofiifuu quuqamuutu hin taane kan namooti hubannootti xiqqaate uummata keenya addaan facaasuuf cinaa mootummaa garboonfataa goranii ololan ta'uu hubachuu maaliif dagatama? Biyya Oromoo amma jedhu kana facaasuun dheengadda alagaa hedduu fayyade. Har'a immoo Oromiyaa ija banachuuf kaate tarkaanfachiisuu dhiifnee bilisummaa kabaa manaa jala nu geesse dhiifnee walitti dachaane. Kana irratti murni biyyoota alagaa keessaa wal nyaatu kun hagam uummata keenya addaan hiruuf qophaa'e. Dhuguma utuu miidiyaan hawaasaa biyya keessa jiraatee du'aan dargaggoota Oromiyaa maxxansama ta'ee boo'ichaan miidiyaa irraa lafa cirtanii gattu. Amma immoo oduun kun karaa itti isin geessu dhabnaan isin mataa dhokfattanii walitti kaatani. Akeeki diinaa kun Oromoo kutaa amantaa fi gosaan adda adda yoo hire hedduu fayyadamaa waan ta'uuf piroojeektii mataa ofii qopheeffatee Oromoo addaan fo'uuf waan ijaan hin agarre waan haqa hin qabne hawaasatti summii facaasuun tokkummaa hawaasa Oromoo diiguuf rafee bulaa hin jiru. Kana keessatti Oromoon gandaan, gosaa fi amantaan gaafa wal hirtu dinagdeen ishee silaa waliin tinnisu ni dadhabdi. Hawaasummaadhaan gootummaa fi abshaalummaa tooftaa lolaa walirraa qolattuu fi haga humna diinaa walirraa qooddattu dhabdee kufti jechuudha. Adeemsi biyya Oromoo kana alagaa wajjin diigan haa dhaabbatu siniin jechaa Waaqayyo Waaqni gurraachota kush nu haa bilisoomsuun jedha. Barreessaan birruu kanaa Jaalnolee Buttaati. Qalamni keenguun ittiin jennaa horaa bulaa.
Nusamani kabenya kenya iyomnenu abbaan biyyaa Ongoine maaliif tirana wanyaanno damne booyaa Nusamani kabenya kenya iyomnenu abbaan biyyaa Ongoine maaliif tirana wanyaanno damne booyaa Aduun baatee nutti dhiiti yoo ka'eenyu ormaa Abbaatuuf mara jedhe boofni maaliif hin taane gamnaa Lagarra teenye bishaan deebochuun isoo qabnu ijaa Dhugaan barbaadin ta'anii booyuun kun fafa keenyaa Iyyee iyyee sumaaf iyyee lammii kan koo Afaan si tahee an barata siif baradhee mirga qabdu sarbantu argee gubatee garaa akkamiin isaa deebiin kan koo ta'us rasaasaa siif dhaladhee an siif hin du'aa siif dhaladhee an siif hin du'aa Sumafiye, oh, Sumafiye, Sumafiye. Nusamani kabenya kenya iyomnenu abbaan biyyaa Ongoine maaliif tirana wanyaanno damne booyaa Nusamani kabenya kenya iyomnenu abbaan biyyaa Ongoine maaliif tirana wanyaanno damne booyaa Fira fakkaatee nyaata risaan immoo handaaboo Eenyu amanne ifirra ciifna osoo kan nu rakkoo Bahee mataarraa hin buuteedhen kan laga jeesisee Malli garaa kee uleen harka kee jedheen gorsee Iyyee iyyee sumaaf iyyee lammii kan koo Afaan si tahee an barata siif baradhee mirga qabdu sarbantu argee gubatee garaa akkamiin isaa deebiin kan koo ta'us rasaasaa siif dhaladhee an siif hin du'aa siif dhaladhee an siif hin du'aa Egaan dhaggeeffattoota keenya sagantaa guyyaa har'aaf jennee qopheeffanne kanumaan goolabna. Waan nu dhaggeeffattaniif galanni keessan bilisummaa ta'u isiniin jechaa sagantaa guyyaa biroon haga wal agarruutti nagaan nuuf turaa. Injifannoo uummata Oromoof gadaan gadaa bilisummaati.